Garaa Duwwaa buna dhugdan maaltu ta'a yookaan maaltu uumama. Ganama akkuma raftanii kaatanii jalqaba irratti osoo waa takka hin godhin dura buna dhugdanii osoo fatara yookaan ciree hin nyaatin yoo nama akkanaa taatan of eeggannoo godhaa. Amalli xinnoon kun garacha keessan akka isin iyyaanne olitti waan miidhaa jiruuf jechuudha. Maaliif akkana jee viidiyoo tana keessatti isiniif ibsu na waliin tura. Hi, akkami ani Dr. Firaadha yookaan Firoomsaa Ibraahimii ogeessa fayyaatii fi ogeessa seeftiiti. Chaanala kanarratti waa'ee fayyaatti haasofna, gorsoota fayyaa babbareedaa isiniif kenna. Akkasumas mana keessatti dawaa babbareedduu qopheeffatanii akkaataa itti gargaartanis isiniin barsiisa. Akkuma TikTok irratti na beektan jechuudha. Har'aan tana wanni daaddu buna garaa duwwaatti yoo dhugdan maaltu ta'a yookaan maaltu uumama qaama keenya irratti waan jiru laalla jechuudha har'aan tana. Viidiyoo tanarraa akka waa hedduu barattan abdii guutuun qaba. Buna garaa duwwaatti dhuguun rakkoolee fayyaa tam akka namarraan geessu viidiyoo tana keessatti ni bartanii. Saniifuu osoo viidiyoo tana hin eegalin chaanala keenya kana subscribe godhaa, viidiyoo tanas like godhaa eegala jechuudha. Hiriyaa keessan kan ganama akkuma lafaa keen buna dhugu saniif immoo share godhaa jechuudha. Takkaffaa buna garaa duwwaatti dhuguun wanti nama fidu asiida isinitti baay'isa jechuudha. Garacha keessan keessatti akka asiidni baay'inaan oomishamu godha, garacha keessanis akka loluu godha jechuudha. Yoo garaa duwwaatti buna kan dhugdan taate jechuudha osoo waa takka hin nyaatin. Garacha keessatti asiida oomishaatii dabala. Nyaata malee asiidiin baay'inaan oomishame kun garacha keessan akka loluu godha jechuudha. Sababa kanaan immoo onneetu isin balbala, garaatu isin afuufama, garaan isa akka isin dhukkubu godha jechuudha. Mee waan kana fakkeenya bareedaan isiniif ibsu. Garacha keessan akka ibiddaatti laala. Nyaanni nyaatan immoo bishaan ibidda kana to'atudha. Akkasitti yaada. Buna immoo akka gaazaa yookaan nadaajiitti laala jechuudha. So osoo nyaata hin nyaatin yoo buna dhugdan akka nama ibidda sana irratti gaazaa naqeete jechuudha. Maaliif jennaan garacha keessan akka ibiddaatti yaadaan isin hin jee, buna immoo akka gaazaa yookaan nadaajiitti yaadaan isin hin jee. Saniifuu akka nama ibidda sana irratti gaazaa naqeete jechuudha yoo buna garaa duwwaatti dhugdan. Saniifuu ibidda balbalaa jiru irratti gizee nadaajii naqxan akkam akka ta'u ni beektan isinuu. Darankuu balbalee onnee isin balbaltee isin gigguu isin qaba, onnee isin guba jechuudha. So yeroo takka ganama akkuma kaatanitti yookaan guyyuma keessa yoo onneen isin balbalte sababa kanaaf jechuudha waan buna garaa duwwaatti dhugdaniif jechuudha. So miidhaan isaa takkaffaa kana jechuudha buna garaa duwwaatti dhugu. Lammaffaa buna garaa duwwaatti dhugu miidhaan isin qabdu akka dhiphattan isin godha jechuudha yookaan akka rakkattan isin godha jechuudha ganamaan. Buna garaa duwwaatti dhuguun hormoonii dhiphachuu yookaan stress hormooniin akka ol ho'u godha jechuudha. Buni immoo akka dhiphattan akka tasgabbii dhabdan isin godha jechuudha ganamaan. Tasgabbii dhabdanii asii fi achi akka wixxeeffattan isin godha jechuudha ganamaan. So miidhaan isaa kan lammaffaa kana. Miidhaan sadaffaa buna garaa duwwaatti dhuguun namatti fidu sirna bulleessa nyaataa yookaan daakaminsa nyaataatti jeeqa jechuudha. Akka sooranni nyaata keessa jiru gama qaama keenyaa hin gorre godha jechuudha. Niwutiriyentiin akka qaama keenya keessatti absorb hin taane godha jechuudha. Vaayitaaminoonni, mineraalonni garaagaraa akka qaama keenya hin seenne godha jechuudha. Kanneen keessaas akka ayiraniin yookaan wanti dhiiga nu oomishu yookaan ayiraniin akka qaama keenyatti hin gorre godha jechuudha. So kun hir'ina dhiigaatillee nu fida, vaayitaamin deficiency fi kana hunda nu fida jechuudha. So buna garaa duwwaatti dhuguun rakkoolee sadeen amma isiniif hime tana nu fida jechuudha. Saniifuu ganama akkuma lafaa kaateen yeroo buna dhuguu deemtu rakkoolee inni fidu tana yaadachuu qabda jechuudha. So akkamitti dhuguu qabnaa yoo jettan buna yeroo dhuguu deemtan dura nyaata nyaachuu qabdan jechuudha. Garacha keessan keessa nyaanni jiraachuu qabu yookaan waa dhuguu qabdan aannan ta'uu mala bishaan ta'uu mala. Eega san booda buna yoo dhugdan homaa isin godhu jechuudha. Saniifuu nyaata dirqama nyaanni jiraachuu qaba garacha keessan keessa osoo buna hin dhugin dura jechuudha. So kana gootanii buna karaa nagayaatiin enjoy godhuu dandeessanii
Videoon teenya taarraa kana fakkaatti video tanarraa yoo waan takka baratan please video tana like godha, share godha, channel kana subscribe godhan isin jaa. Yaada yookaan gaaffii qabdan immoo comment jalatti naaf barreessaa isin jaa. Video biraatiin akka walitti deemnuutti nagaan naa turaan isin jaa.